Nagaan Waaqayyoo isiniif haa ta'u. Waa tokkoon isiniif qooduu barbaada. Innis maal seetanii miidhamteettaa dhiisiif. Eeyyee dhugumaa namni ati sammuu kee keessatti balaaleffattu jibba addaa qabduuf akkuma kana miidhamni isaa har'ayyuu akka waan amma ta'etti sitti mul'ataa jiru dhuguma miidhamteettaa garuu dhiisiif. Dhuguma garaan keetti gaddeeraa garuu dhiisiif. Haamileen keetti si bu'eeraa garuu dhiisiif. Yesuus dhuguma miidhamee ka'eetu dhuguma dhiiseef. Waa tokko isinitti hima. Yesuus Kiristoos fannoo gubbaa irratti wantoota taateewwan inni dabarsee qalbiidhaan yoo ilaalan baay'ee ulfaata. Baay'ee ulfaata. Taateewwan asirratti ta'e keessa waan muraasa isinitti hima. Yesuus Kiristoos gara fannootti gaafa deemu gindillaajiidhaa baatee deeme. Gindillaajiidhaa inni baatee deeme suni kiloogiraama 150 hanga kiloogiraama 200 ulfaata. Ba'aa amma kana ga'u baateetu deeme. Isayyuu immoo bakka tokko gara bakka tokkoo miti. Iddoo tokkoo gara iddoo tokkoo deeme. Magaalaa tokkoo gara magaalaa biraa deeme. Gindillaajiidhaa gateettii isaa gubbaa irratti baatee kiloogiraama 150 hanga kiloogiraama 200 kan ulfaatu kana baatee magaalaa tokkorraa gara magaalaa biraa deeme. Kana qofaa isinitti fakkaataa? Karaa kana gubbaarratti karaa deemu kana gubbaarratti dhaqni isaa iddoo tokko tuun hafin dirri isaa tokko tokkoon garafame. Waan isaan ittiin garafan kan isaan ittiin Yesuusiin garafan alangaan isaan ittiin Yesuusiin garafan hanga kiloogiraama 6 ulfaata ture. Fiixee yookiin caafii alangaa kanaa gubbaarra immoo sibiilota qara qaban waan akka shukkaa ture jira ture. Sibiilonni qara qaban caafii isaa gubbaarra jiran kuni seentimeetira 60 hanga seentimeetira 100 kan isaan dheeratan. Sababii caafii isaa kana gubbaarratti sibiilli kun kaa'ameef immoo Yesuus Kiristoosiin kutaalee qaama isaa hundumaa garafuu waan barbaadaniif kana godha. Kutaaleen qaama namaa gogaa, foon, lafee qaba miti. Yesuus Kiristoos gogaa isaa, lafee isaa, foon isaa iddoo tokkotti garafuu waan barbaadaniif sibiila kanatti fayyadaman. Sibiila kanaan gaafa Yesuus Kiristoosiin garafan gogaa isaa, foon isaa, lafee isaa wal faana garafan. Waan isin ajaa'ibee isin hin dhiifne immoo akka seeraatti namni yakka hojjete tokko si'a 40 garafama ture. Yesuus Kiristoosiin garuu 1, 2, 3 jedhanii isa garafanii quufuu dadhabanii 40 isa seerri kaa'een quufuu waan hin dandeenyeef si'a 39 garafanii ka'anii 1 jedhanii duubatti deebi'an. Irra deebi'anii garafan. 39 jedhanii ka'aniitu 1 jedhanii garafuu immoo eegalan. Waan kiloogiraama 6 ulfaatu. Caafii isaa gubbaarratti sibiilli qara qabu seentimeetira 60 hanga 100 caafii isaa gubbaarra jiruun kanaan Yesuusiin garafan. Kana qofaa isinitti fakkaataa? Harka isaa keessa fannoo gubbaarratti bismaara baasan. Harka isaa keessa bismaara baasan. Miilla isaa keessa bismaara baasan. Kutaaleen qaama isaa tokkittiin utuu hin garafan. Kana qofaa miti. Kutaalee qaamaa garafuu qofa miti. Qullaa dhaaban. Macaafni qulqulluun maal jedha? Yesuus qullaa dhaabate jedha. Qullaa dhaabate jechuun rifeensa mataasaa kaasee hamma qeensa miila isaatti homtuu irra hin turre qullaa dhaabate. Argitanii fiilmiidhuma waa'ee Yesuus ilaaluun isaa hagam akka namatti ulfaatu agartanii bakka kutaa qaama saalfii gubbaarratti uffata wayituu taatee wantiitu maramee jira. Innumtiyyuu ilaaluun isaa baay'ee namatti ulfaata ture. Yesuus Kiristoos garuu dhugaa macaafa qulqulluu gubbaarra jiru akkas miti. Maal jedha beektu? Qullaa dhaabate jedha. Utuu homtuu irra hin jiraatin, utuu homtuu irra hin buufatin qullaa isaa dhaabate. Yesuus qullaa dhaabate. Fannoo gubbaarra qullaa dhaabate. Kutaalee qaama isaa kana hundatu garafame. Gindillaajiidhaan immoo baate. Cinaacha isaatu eeboodhaan waraaname. Kutaalee qaama isaa kana duuba isaa kana hundumayyuu garafanii reebanii akka garaa isaanii godhanii quufuu hin dandeenye ammas. Waan nama dhibee nama hin dhiifne keessa garaa isaa garafuu hin dandeenye. Duuba isaa kana garafan garuu keessa garaa isaa garafuu hin dandeenye. Somba isaa garafuu hin dandeenye. Onnee isaa garafuu hin dandeenye. Tiruu isaa garafuu hin dandeenye. Somba isaa garafuu hin dandeenye.
Isa kanaaf immoo carraa tokko argatan. Iyyasuus Kiristoos akka jedhe fannoo gubbaarratti nan dheebodhe jedhe. Dheebuu inni dheebote dheebuus akka namni bishaan dheebote bishaan dhuguun turre obboloota ko. Dheebuu isa du'aa dheebuu isa dhumaa dheebote. Namoonni baay'ee dhukkubsatanii du'uuf sadarkaa du'aarra gaafa isaan ga'anii kan isaan gaafatanii bishaan. Namni garuu bishaan ittiin kennu. Sababiin isaa maaliifi sadarkaa du'aarra namni ga'e bishaan yoo dhuge battala bishaan dhuge sanatti lubbuun keessaa ba'a waan ta'eef namni isaa akka jalaa du'u waan hin barbaanneef bishaan ittiin kennu ture. Iyyasuus Kiristoos bishaan inni gaafate bishaan isa dhumaa isa du'uuf jedhu isa lubbuun keessaa ba'uuf jettu dhugee jiraachuuf utuu hin ta'in bishaan sana eegga dhugee booda boqochuuf ture. Isaan garuu carraa kana fayyadamanii hadhooftuu isa obaasan. Hadhooftuun kun immoo maal godhe beektu? Garaacha isaa, coggaarraa isaa, keessa isaa gube. Argitanii? Durayyuu duuba isaa gubaniiru amma immoo carraa kana fayyadamanii hadhooftuu kana fayyadamanii keessa isaa, coggaarraa isaa, garaacha isaa, somba isaa, kutaalee qaamaa tiruu keessa garaa isaa guban. Warra akkatti isaan gubeef jecha jalqaba afaan keessaa baafatu gaafa fannoo gubbaarratti gaafa jecha jalqaba inni afaan isaa keessaa baafate akka jedhe waan godhan hin beekanii dhiisiif jedhe. Warra kutaalee qaama isaa kana gubaniif dhiise. Dhiisuu qofa miti Waaqayyoon kadhateef waan godhan hin beekanii dhiisiif jedhe. Argitanii? Dhuguma miidhameera. Dhuguma dhiiseef. Ilaa haala yeroo sana keessa jiruuni ofii isaatii dhiifama gaafachuu mitiiti utuu isaan dhiifama gaafatan iyyuu dhiifama goosisuuf ture. Inni garuu isaantu dhiifama gaafate dhiifama godheef utuu hin taane ofii isaa dhiifama gochuuf bira darbeetu Waaqayyo abbaan akka ittiin lakkoofneef isa garafaniif isa harka isaa keessa mismaara baasaniif isa fannootti isa baasaniif isa dhiphisaniif isa keessaaf duuba isaa kana gubaniif Waaqayyo abbaan akka haraara godhuufiif haraara gaafate. Kanaaf tokkoon sitti hima. Iyyasuus immoo akka jedhe na fakkaadhaa jedhe. Ani dhaamsa tokkoon sii qaba yaa nama sagalee kana dhaga'uutti jirtu. Dhuguma miidhamteetta garuu dhiisiif. Obboleessi sun obboleettiin sun dhugumatti si miiteetti dhugumatti haamilee kee buufteetti dhugumatti haamilee kee buuseera dhugumatti si miidheera ati garuu dhugumatti dhiisiif. Sababiin isaa inni siif dhiifame isatti dhiiftuuf irra waan hin caalleef. Gooftaa guddaan isin haa eebbisu. Ani nama baay'ee isin jaallatudha.